Hayyee kan hordofaati jirtan Oromiyaa Broadcasting Network magaalaa Maqalee walakkaatti kan argamnu egaa miidiyaa Dimtsa Wayyaanee kan jedhu kan ammoo Sagalee Wayyaanee kan jedhu gamoo kana keessatti kan argamnu gamoo kana keessatti istiidiyoowwan garaagaraa iddoowwan hojii garaagaraatu jira egaa gootni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Maqalee hin to'anne kanneen jettan tokko tokkoo fi Nutama magaalaa Maqalee gamoo istiidiyoo Dimtsa Wayyaanee keessatti kan argamnu egaa akkuma argitan qaamni nageenyaa komaandoon poolisii federaalaa nooliin kan argamu gamoo kana keessaaf ala isaa to'ataniiti jiru akkasuma magaalaa dhaabbilee garaagaraa kan to'ataniiti jirani akkasuma raayyaan ittisa biyyaa gootnichi jechaadha magaalaa kana keessaaf alal akkasumas magaalota biroo kan naannoo Tigraay keessatti argaman guutumaan guututti dhuunfatee akka jiru arguu dandeenyetti jira egaa istiidiyoo Dimtsa Wayyaaneeti kan isin daawwachiisaatii jirru iddoo kanneen keessa ta'aniiti kan olola sobaa garaagaraa farsaatii turani akkasumas gara boodaatti kutaalee afaan Oromoo irraa tamsa'aa turan as Dimtsa Wayyaanee kana keessa kan isin biraan geenu ta'a hojii propagandaatiin yookiin immoo biyya ijaaruun hin danda'amu dhugaa jiru uummatatti himuudhaan biyya ijaaruudha nutis iddoo kanatti kan argamneef dhugaa jiru hawaasa keenya biraan ga'uuf waan ta'eef iddoon kun iddoo production yookiin immoo sagantaan itti qophaa'u qilleensa irraa utuun ooliin dura qophiileen production yookiin immoo kan dursanii qophaa'an iddoo kanatti kan qophaa'ani akkuma argitan iddoo kana keessatti qabeenya hedduu kan isaan waan itti katabanis wantoota garaagaraa asitti dhiisaniitiin kan badanii as keessa gamoon kun ona ta'e kan jiru poolisiin federaalaa seenuuf keessaaf ala naannoo kanaa to'ateeti jira egaa akkuma beekamu bara 1983 TPLF gaafa sirna dargii kuffisanii televezyiina Itoophiyaa gaafa to'atanii sirnaan keessaniitiin kan odeeffannoo uummataan gahaa turan yeroo sanitti jechuudha garuu qabeenya mancaasaniiti dargiin gaafa biyya kana galaksee deemu televezyiina Itoophiyaa miidhee hin deemne TPLF gaafa dhufan 83 to'ataniitiin kan turani egaa akkuma margaati jirtan daawwachaati jirtan iddoo kanatti qabeenyi hedduun bittinnaa'eeti kan jiru iddootti bittinnaa'aniiti jiru qabeenyi kunniin maallaqa guddaan kan bitamani ammas kutaa biraas kan isin daawwachiisu ta'a nu hordofaa. Egaa daawwattoota keenya ammas kutaa Dimtsa Wayyaanee garaagaraa keessatti kan argamnu kutaa sagantaan itti hojjetamu akkasumas istiidiyoo kan reediyoo fi televezyiinii garaagaraati kan gamoo kana keessatti argamu akkuma amma argitan Dimtsa Wayyaaneen hojii propagaandaa oofuu isaanii kan ittiin beekuu dandeenyu iddoo gamoo kana keessatti uffata militarii yookiin uffata dambii kan waraanaa uffataniiti iddoo kana keessatti kan hojjetanii kanneen hunduu asuma keessatti dhiisanii kutaniiti jiru egaa qabeenyi kun qabeenya uummata Tigraay maallaqa gurguddaadhaan kanneen bitaman maashinoonni gurguddaan mikseroonni gurguddaan teeknooloojiiwwan gurguddaan kan argamu egaa qabeenya kana lafatti dhiisanii kutaniiti jiru egaa magaalaa Maqalee keessatti kan argamnu magaalaa Maqalee kallattii gara kanaan kan argamu Samataat Hawult kan jedhu yookiin ammoo siidaa yaadannoo TPLF nuti ammoo kan itti argamnu istiidiyoo keessoo kan Dimtsa Wayyaaneeti kan isin daawwachiisaatii jirru Oromiyaa Broadcasting Network. Egaa iddoon kun iddoo sagaleen itti waraabamudha kan Dimtsa Wayyaanee jechuudha kan immoo Sagalee Wayyaanee kan jedhamu egaa as keessatti kan
sagaleen gaazexeessaan seeneetiin iddoo kanatti sagalee jalqabaa iskiriptii isaa yookiin ammoo waan barreessatuun gulaalchisiin dura iddoo kanatti jechuudha kan dubbisu sagalee kana Dimtsa Wayyaaneen kan fakkaatu iddoowwan kunneen keessaayyuu kan itti link godhanidha yookiin ammoo teknooloojiiwwan garaagaraa iddoo kana link kan itti godhamu akka ta'edha. Kutaa editingiiti kunis bakka itti gaazexeessaan waan hojjetisan dursee erga sagalee dubbisee booda kan itti gulaalu yookiin ammoo edit godhu akka ta'edha. Egaa istiidiyoo isaaniiti kan isin daawwachiisaati jirru kan bibittinneessanii kan caccabsaniitiin kan kutaniiti jiran bakka kana jechaadha. Egaa gara kanatti yoo dhufnu iddoo ogeeyyiin garaagaraa ta'aniiti leenjii garaagaraa bakka itti fudhatanidha. Hayyee hordoftoota keenyaa magaalaa Maqqaleetti kan argamnu gamoo Dimtsa Wayyaanee keessatti kan argamnu Oromiyaa Broadcasting Network iddoo kanarraa miidiyaan ce'umsa hawaasaatiif guddina hawaasaatiif odeeffannoo dhugaa hawaasatti himuuf gahee guddaa qaba. Gamoo kana keessa qabeenya maallaqaan tilmaamamee hin xumuramnetu as keessa jira. Teknooloojiiwwan gurguddoon tamsaasa miidiyaatiif oolan as keessa jiru. As keessatti ammoo garuu bittinnaanii kun manca'aniiti jiru. Egaa nutis wanna manca'e kana magaalaa Maqqaleetti argamne isin biraan gaati kan jirru ammas kutaa tokko isin daawwachiisa. Kutaa tokko yaadaanis kanneen reediyoon hordofaatti jirtanis kutaan kun kutaa maaliiti kan jedhu as keessatti kutaa san keessatti maaltu jira kan jedhu wanna arma dura yookiin magaalaa Maqqalee kanarraa ta'uudhaan hawaasa keenyas burjaajessaa tureetu jira waan ta'eef kan isin daawwachiifna nu hordofa. Kutaa kana keessa afaanota garaagaraati kan tamsaasan as keessatti wantoota as keessatti argineerra afaanotni garaagaraa akka tamsaan hubachuu dandeenyeerra. Mee afaan kamtu as keessaa tamsaa magaalaa Maqqalee irraa maaliif iddoo kana dhufanii afaan kanneen tamsaasuun barbaachisaa ta'e yookiin ammoo tamsaasuun akka barbaachise isinuu ni hubattu jeetiin abdadhaa ammas nu hordofaa kutaa kana isin daawwachiisa. Fakkeenyaaf barreeffama kana iddoo kanatti kan argine afaan Oromootiin kan barraa'ee jiru Jeneraalonni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa humna addaa Tigraayin dhiibbaa guddaa irraan ga'ee jira jedhaniitiin kan hafarsaa turan olola ta'uusaa himame kan jedhu barreeffamoota asitti barreeru. Jeneraalonni tibbana raayyaa ittisaa irratti rakkoo ga'e akka hin jirree fi kunuunsa olaanaa taasifaman fi akka jiru ibsaniiti jiru kan jedhu akkasuma oduuwwan sobaa propagaandaawwan hawaasa keenyatti dhugaa fakkeessan iddoo kanarraa kan tamsaasaati turani. Olola garaagaraati miidiyaan kun afaan Oromootiin asirraa dhufanii iddoo kana ta'aniin tamsaasuun uummata keenya uummata Oromoo hagam akka dogoggorsiisaa ture sabaaf sablammoota iddoo akka hagam akka dogoggorsiisaa turan barreeffamoota iddoo kanatti argaman irraa hubachuun ni danda'ama. Akkasumas yoo argitan ta'e uffata aadaa kan Oromoo iddoo kanatti arguu dandeenyeeti jirra. Egaa kan uffataniitiin Oromoo fakkaatanii iddoo kanatti uffannaa aadaa kanaan hawaasa keenya dogoggorsiisaati akka turan hawaasni keenya kana beekuu qaba yaada jedhuun qaba. Akkasumas uffata aadaa Oromoo kunooti kanneen qabataniiti jiru. Egaa kanneen iddoo kanarraa kanneen uffachuudhaan Dimtsa Wayyaanee irraa fira ta'uudhaan iddoo kanarraa tamsaasaa akka turan olola sobaa garaagaraa tamsaasaa akka turan akkasumas afaanota garaagaraatiin illee tamsaasaa turanii kanneen iddoo kanatti faayidaadhaan
bitamanii iddoo kanarraa uummata keenya dogoggorsiisaa kanneen turan istiidiyoo dimsa wayyaanee kan jedhu kana keessaa egaa haalli jiru kana fakkaata akkuma argitan iddoo kanatti yeroo iddoo kana kutaalee kanneen galakkisan qabeenya kaan bittinneessaniiti isa kaan caccabsaniiti jiru akkuma amma daawwachaati jirtan isin daawwachiisaati jirru kutaa afaanotni garaagaraa itti tamsa'u kanatti televezyiiniiwwan iddoo kanatti argaman caccabaniiti jiru meeshaaleen garaagaraa mancaaniiti kan jirani egaa iddoo kanatti ragaawwan garaagaraa akka jiranidha ragaawwan kunneen hedduudha kanneen olola garaagaraatiif oolan iddoo kana keessatti argamu egaa walumaa galatti daawwattoota keenyaa iddoo kana seenneetiin akka gabaabsinee akka isin daawwattaniif poolisii federaalaa humna addaa komaandoowwan keessa kanaa fi ala kana marsanii akkasumas magaalaa Maqalee keessaaf ala kanneen to'ataniiti jiran goota raayyaa ittisa biyyaa keenya komaandoowwan iddoo kanatti bobba'aniiti dirqama isaanii bahaati jiran rooba aduu beelofna dheebonne osoo hin jedhini biyyaaf of kennanii iddoo kanatti kanneen uummata keenyaaf waardiyaa ta'anii da'oo ta'anii kufanii kuffisuudhaan diina kanneen harka kennachiisan akkuma argitan poolisiin federaalaas iddoo kanatti bobba'eetiin of eeggannoodhaan naamusa isaa eeguudhaan iddoo kana tasgabbeessaati kan jirani magaalaa Maqalee keessas tasgabbiin akka jirudha komaandoo poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa humni addaa fi akkasumas raayyaan ittisa biyyaa iddoo kanatti argamuun magaalaa Maqalee guutumaan guutuutti keessaaf ala to'achuudhaan dhaabbilee garaagaraati kan to'ataniiti jirani egaa Oromiyaa Broadcasting Networks magaalaa Maqaleetti argamuudhaan kan dimsa wayyaanee yookiin ammoo dhaabbata miidiyaa dimsa wayyaanee jedhu kan isin biraan gaati ture kana fakkaata egaa gaggabaabsinee isin biraan geenne malee waa hedduutu jiraas keessa kanneen caccabanii mancaniiti jiran hedduudha qabeenyi kun qabeenya uummata Tigraay qabeenya kana bakka buusuun ulfaataadha maallaqa hedduun biyya alaarraa calbaasii hedduun bitamanii biyya keessa kan galanii odeeffannoo hawaasa biraan ni ga'u jedhamaniitiin kan eegamanidha egaa dimsa wayyaanee akkuma jedhamu iddoo kanarraa propagaandaa yookiin ammoo olola sobaa fake news yookiin odeeffannoo sobaa hawaasa biraan ga'uudhaan hawaasa keenya kan dogoggorsiisaa turan gamoo amma keessatti argamu kana dimsa wayyaanee irraa egaa kanarraaf qopheeffanne kana fakkaata ani Margaa Saffaa magaalaa Maqalee irraa